Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, miseensi hordoftoota keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo, toloonnii fi qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana yeroo baay'ee gaaffii namoonni kaasan keessaati tokko waa'ee sooma sanee yookiin immoo sooma waxabajjiiti. Soomni waxabajjii sooma eenyuuti isa jedhu yeroo darbees barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti waliitiin ilaallee turre waa'ee sooma sanii. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya soomiiwwan gurguddoo labsii torban seeraatiin heeraatiin murtaa'anii taa'an ni qabdi. Isaan keessaatii tokko sooma sanee yookiin immoo sooma waxabajjii jedhameetu beekama. Barnoota keenya yeroo darbe keessatti akkuma ilaalle soomni sanee duuka bu'oonni Kiristoos ergama duuka bu'ummaa isaanitti kenname bahuudhaaf tajaajila afuurawaa isaan eeggatu milkeessuudhaaf hojii tokko eegaluun dura soomanii gara soomitti galuun, kadhatanii waan ta'e hojii ta'e eegaluun eebba akka qabu hubachuudhaaf jalqaba hojii isaanii sooma duukaa bu'ootaa kana taasifataniiru. Soomni kunis jalqaba isaan hojii isaanii jalqabaatiif soomanii Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf waan soomaniitiif sooma duukaa bu'ootaa jedhameera. Maarree manni kiristaanaa keenya immoo soomiiwwan labsii torban, sooma roobii fi jimaataa, sooma guddaa, sooma filsataa, sooma gannaa, sooma duukaa bu'ootaa, sooma nanawwee, isaan kana torban qindeessitee murteessitee nuuf kenniteetti. Soomni maal irraatii nama fayyada, maal nama fayyada jennee gaafa ilaallu fedhii foonii keenya fedha lubbuutiif akka inni bitamu, foon keenya mo'annee lubbuu keenyatti eebba akka argannuudhaaf hidhannoo afuuraa foonii dadhabsiisne hidhannoo afuuraa akka argannuudhaaf ni soomna jecha. Haa ta'u malee garuu soomiin sanee soomii lubootaati yookiin immoo qeesotaati kan jedhanii baay'ooliin isaanii ni dhaga'amu. Inni biraan immoo namoonni baay'een sooma saneetiin wal qabatee kana faana kan soomamu sooma dinet yookiin immoo sooma roobii fi jimaataa tu soomama malee soomni kun akka sooma kaanii hin soomamu, qeesiitu soomuu qabaa jedhanii gaafa isaan haasa'an baay'oolii isaanii ni dhageenyaa ni arginas jechaadha. Kanaaf egaa isa kana sooma sanee sooma lubootaa jedhee hunda dursa kan hundeesse yookiin immoo kan murteesse eenyudha? Luboota qofaa miti, ergama duukaa bu'ummaa kan qaban, kiristaanummaa keessatti gahee kan qaban, isaan dursanii barsiisuudhaan
hoogganuudhaan hoolota waaqayyoo haa eegan iyyuu malee luboonnis akkuma keenya kan nyaatan, kan dhalatan, kan du'an, kan dadhaban ta'uu isaanii beekuun barbaachisaadha. Kanaafidha allaattiin nyaachuu barbaadan sol'aa yookiin immoo gogorrii ittiin jedhuuni. Sooma sanee kana qofaa miti namoonni baay'een kan isaan hin soomne. Sooma gannaas baay'ooliin isaanii sadaasa 12 kaasee hanga muddee 29tti bara tokko tokko gannaan kan inni hiikamu 28 bara qulqulluu Yohaannis, bara wangeelota sadan garuu Maatiyos, Maariqoosii fi Luqaas 29 guyyaan dhaloota. Dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositiin wal qabatee soomni soomamu sooma gannaa jedhama. Yookiin immoo sooma raajotaa isa jennu jechaadha. Maarree kiristaanonni baay'een soomiiwwan kana lamman akka gosi tokko qofaan yookiin luboonni yookiin immoo tajaajiltoonni namoonni fedha qaban dirqama soomuu qabanitti kan godhan jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo soomiin kun kan hunda keenyaati. Hundi keenya soomuu kan qabnu malee qeesiin soomee nuti dhimmi soomuu hin qabneef hin jiru jechaadha. Kun barmaata mana kiristaanaa keessatti baramee yeroo baay'ee namoonni akka sababaatti itti fayyadamanii fi dursanii nyaachuuf fedha qaban. Yaada kana irratti yaada kan kaa'an ta'uusaa asirraa hubachuun ni danda'amaa jechaadha. Sooma duukaa bu'oota. Sooma sanee yookiin immoo waxabajjii. Kanaaf gaa meeqan keenyatu soomaa jira? Maaliif hin soomnu? Seerri mana kiristaanaa hunda keenyaaf wal qixa miti hoo? Eebba ittiin argannuyi qulqullichi Maatewos akkuma dubbate har'a gaarummaadhaaf kan beelahan qulqulloota ni quufuu jedhe. Gaarummaadhaaf kan ari'ataman isaan qulqullootaa jedhe eebba itti argatu. Warri araarsan isaan qulqulloota wangeelaa qulqullicha Maatewos 5 irratti qajeelummaadhaaf gaarummaadhaaf warri dadhaban, warri sooman, warri beela'an, warri araarsan, warri nagaa buusan, warri jaalala labsan isaan ijoollee Waaqayyoo ta'u jechuudhaan kaa'amee jira maatiiwwan Waaqa. Kanaaf egaa yoo dandeenye tokkummaadhaan hundi keenya soomuudha malee abaluu soomuu qaba, abaluu soomuun qabu. Soomiin kun kan abaluuti, kan abaluu miti jennee dubbachuun akka nurra hin jirree fi seerri mana kiristaanaa seerri wal qixa akka ta'e burraa burree akka hin taane. Namoonni garuu ofii isaaniitii seera mataa isaanii, heera mataa isaanii sirreeffatanii kan deddeebi'an ta'uu isaanii asirraati baruun ni danda'ama. Nyaachuu waan dandeenyuuf otoo hin ta'in, waan qabnuuf otoo hin ta'in, waan hin qabneef otoo hin ta'in, seeradha waan ta'eedhaaf nyaachuutiin mootummaa Waaqayyoo kan dhaale amma ammaatti seenaa kitaaba qulqulluu keessatti hin jiru. Gonfoo jireenyaa, jireenya bara baraa, boqonnaa bara baraa kan argatan soomanii sagadanii malee nyaachuudhaan, dhuguudhaan, bashannanuudhaan jireenya isaanii dabarsanii mootummaa Waaqayyoo kan dhaalan tokkollee hin jiran. Warri beela'an, warri qoraman, warri dadhaban, warri rakkoo garaagaraa wangeelaaf jedhanii hidhamanii, Kiristoosiif jedhanii beela'anii, Kiristoosiif jedhanii ajjeefamanii, hidhamanii rakkoo garaagaraa dabarsan
har'a maqaan isaanii warqee qalamaatiin barraa'ee maqaan isaanii yaadatama. Nuufis immoo foon har'aa kun, nyaati har'aa kun, jireenyi har'aa kun, addunyaan har'aa kun boru ni dabarti, jireenya bara baraa nuuf ta'uu hin dandeessu. Boqonnaa bara baraa itti argachuu hin dandeenyu. Boqonnaa bara baraatti kan argannu gatii ta'ee kan nuuf lakkaa'amu galmee samii irratti kan nuuf taa'u sooma keenya, sagada keenya, kadhannaa keenya ta'uusaa beekuun, baruun, hubachuun hunduma keenya nu barbaachisa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf soomiin sanee kan qeesiiti moo kan kiristaanota hundumaatii jedhee kanan kaa'eef. Ammas soomni sanee kan kiristaanota hundumaati moo kan nama tokko yookiin immoo kan tajaajiltootaa qofaati. Kan ammoo kiristaanota keenya irraati waan dhageenyuudhaaf. Namoonni waa'een jireenya biyya lafaa, waa'een boqonnaa bara baraa waan isaaniif hin galleef yaada garaa garaa kaasuu, yaada garaa garaa dubbachuu ni danda'u jechaadha. Hunduma dhiisanii duukaa bu'oonni Kiristoos duukaa bu'anii ergama duukaa bu'ummaadhaaf sooma kana soomanii handaara lafaa deemuudhaan kaabaa kibba bahaa dhi'atti sagalee isaa labsanii mootummaa Waaqayyoo dhiyaattiif gaabbii akka galchan, gooboo diriirsanii, jaamaa ija bananii, du'aa kaasanii, hafuura hamaatiin hidhamanii warra rakkatan fayyisanii, eebbaaf nagaa guddaa itti argatanii seenaan har'a isaan yaadatti sooma kana soomnee eebba argannee boqonnaa bara baraa akka itti argannuu fi jireenya bara baraa akka nuuf ta'u fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Baga geessan, baga wajjumaan geenye kan ittiin daabiloosiin injifannu mootummaa isaa kan ittiin dhaallu Waaqayyoon nuuf haa taasisu.